qabsoodii isee biyya alaatti deemu kan jedhamu gadiin qabu. Biyya abbaa kan keetirraa hin bahin qabsaa'ii Oromoodhaaf Oromoo bilisa baasi jechuudhaan Oromoo onnachiisaa Oromoo qabsotti kan kakaasaa ture gameessi qabsoo Oromoo artisti Zarihuun Wadaajoon guyyaa kaleessaa du'aan addunyaa kana irraa boqoteetiin jiram. Nagaatti Finfinnee. Finfinnee irraa hin deemu biyya abbaa kiyyaa irraan deemu osoo jedhu haa ta'u garuu dhukkubni erga itti hammaate booda biyya Indiyaa deemee akka wal'aanamuuf garas deemullee garuu lubbuun hafuu hin dandeenye. Sababa dhukkubni itti hammaateef jecha guyyaa kaleessaa du'aan addunyaa kana irraa boqochuun dhagahameetiin jiram. Egaa kabajamtoota fi jaalatamtoota dhaggeeffattoota qophii keenyaa goota qabsaa'aa kabajamaa fi jaalatamaa gameessa qabsoo Oromoo kana seenaan isaa maal fakkaatti akkasuma immoo barreeffama pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa dhimma isaa ilaalchisuudhaan barreesseetu jira. Kanas gurra isin buufnaa amma xumuraa akka nu waliin turtanii waliifis daddabarsan kabajaan isin gaafannaa itti dhiyaaddaa isiniin jennaan. Seenaa gabaabaa gameessa qabsoo Oromoo kan ta'e artist Zarihuun Wadaajoon akkanatti gurra isin buufna. Artist Zarihuun Wadaajoon nama jabaa umrii isaa guutuu jireenya dhuunfaasaa lagatee saba isaatiif jiraataa turedha. Artist Zarihuun Wadaajoon abbaa isaa Obbo Wadaajoo Goobanaa fi haadha isaa Aadde Zawdituu Makoo irraa godina Wallagga Bahaa magaalaa Naqamteetti akka lakkoofsa Itoophiyaa bara 1949tti dhalateedha. Artist Zarihuun Wadaajoon jireenya ijoollummaa bakka garagaraatti nama dabarseedha. Yeroo barnoota isaa sadarkaa tokkoffaa barachaa turetti barumsa isaatiin cinaatti ijoollummaa isaatti nama qabsoo eegalee turedha. Keessumaa yeroo sanatti naannoo Manditti qabsoo Yegubboo Xaaxaa Kamandiyyuuxaa jedhuun kan gaggeeffamaa ture warra qindeessaa turan keessaa artist Zarihuun Wadaajoon nama tokkodha. Artist Zarihuun Wadaajoon yeroodhuma dargaggummaa kanatti hojiilee aartii ergaa jajjaboo qaban waltajjiiwwan argatan irratti ummata biraan nama gahuu jalqabanidha. Artist Zarihuun Wadaajoon sirba isaa injiraan mataa koo maalumaaf na nyaatta si obseen dadhabeem follokseen sigata jedhu waltajjii bulchaan godina Ankutaa Wallaggaa Nugusee Faantaa irratti argame irratti sirbuudhaan sababa kanaafis hidhameeti ture. Artist Zarihuun Wadaajoon bara 1960moota gara dhumaa artistoota akka Ilfinesh Qannoo, Abbituu Kabbadaa, Taanaa Tolosaa, Solomoon Dannaqaa fi kanneen biroo waliin ta'uudhaan sirboota ergaa jajjabaa qabanii fi Oromoo dadammaqsan sirbaati turani. Sirboota yeroo sanatti artistoota biroo kan akka Ilfinesh Qannoo faa waliin sirban keessa nu waliin dhaadanna wal malee maal qabna koottu aramaa aramna midhaan keenya keessa tuufoo bubuqqifnaa caccabsaatii balleessaa lafasaa birqiidhaa kanaaf tuufoo baasa jedhan jaalatamummaa guddaa kan isaaf argamsiisanidha. Artist Zarihuun Wadaajoon artistoota bara 1968 galma tiyaatira biyyoolessaatti agarsiisa aartii fi aadaa Oromoo yeroo jalqabaatiif dhiyaate irratti artistoota kutaalee Oromiyaa garagaraa irraa dhufuun hojii aartii afaan Oromoo dhiyeessan keessaa nama tokko ture. Hojii aartii guyyaa sana dhiyaates ummata Oromoo wal barsiisuu, dadammaqsuu fi tokkummeessuu irratti gahee guddaa nama taphateedha. Waltajjichaan boodallee artist Zarihuun Wadaajoon mootummaa Dargiitiin qabamee nama hidhameedha ture. Mootummaa Dargiitiin hidhamuun garuu artistoota akka Zarihuun Wadaajootii fi waahillan isaa qabsoo Oromoo kanatti jabeessaatuma dhufe malee of duuba hin deebifne. Sirboota isaa keessaa halaalaa yaa shaggee soofumar iyyaasee fi kanneen biroo hedduun Oromoo dadammaqsaa kan ture Zarihuun nama umrii isaa guutuu qabsoo Oromootiif jiraateedha. Kufaatii sirna Dargii boodallee sirboota qabsoo ummata Oromoo caalatti finiinsan tokkummaa Oromoo cimsanii fi gara injifannootti sageessan akka an hin duune dhalootan guddisa an ilma gandaa miti gandaan nawwaamina an ilma kutaa miti kutaadhaan nawwaamina an ilma lagaa miti lagumaan nawwaamina an ilma dhaabaa miti dhaabumaan nawwaamina an ilma Oromooti dhiigi kooyyuu hinamaa jechuu fi
kan biroo sagalee isaa kiloolee saniin weellisaa nama turedha. Walumaa galatti artist Zarihuun Wadaajoon nama takkaa jireenya dhuunfaa isaa osoo hin jiraatin saba isaatiif jiraataa turedha. Nama gidiraan garagaraa yeroo garagaraatti irra gahaa turee fi gidiraan kun ammoo saba isaarraa of duubatti osoo hin deebisin qabsoo Oromootiif umrii isaa guutuu jiraatedha. Artist Zarihuun Wadaajoon nama kabajaa fi walqixxummaa uummata isaaf malee faayidaa kamiifuu hin jimbilfanne, nama kaayyoo fi waan itti amane irraa duubatti hin deebine, nama Oromummaa isaatiif miidhamee aarsaa kafalaa turedha. Weellisaa artist Zarihuun Wadaajoon nama waggaa 45f hojii aartii keessa turuun sirboota ergaa jajjaboo qaban hedduu uummata isaa biraan ga'eedha ture. Artistoota hedduu fi warra daandii saaqan artistoonni dhaloota haaraa kumaataman akka horataman warra hojjetan keessaa artist Zarihuun Wadaajoon nama tokkodha. Ani ilma kutaa mitii kutaadhaan nawwaaminaa jechuun walqoqooduun daandii injifatamuu akka ta'e, ani ilma Oromooti jechuun tokkummaan garuu humna injifannoo akka ta'e dhalootatti himuudhaan kan dhaloota qaraa ture artistii gameessa yoomuu laphee uummata Oromoo keessaa baduu hin dandeenye, hojiiwwan isaa bara baraan dhaloota waliin kan jiraatudha. Artist Zarihuun Wadaajoon erga fayyaa dhabee yeroo dheeraadhaaf hospitaala biyya keessaa fi alaatti yaalamaa ture guyyaa kaleessaa du'aan addunyaa kana irraa boqoteetiin jira. Yoo tittiite maal qaba maaltu xiixaana uraa maaltu dheena gurgura Oromoo walakkaan jira maaltu dheena gurgura saba koo walakkaan jira saba koo walakkaan jira. Jaratti garaa dibbee ani dubbii keen jibbe jaratti garaa dibbee ani dubbii keen jibbe jaratti garaa dibbee ani dubbii keen jibbe qeerroo natti guddifte gamgamaa sirra dhaabe ani maalan sii godha waaqaaf lafa si jibbe waaqaaf lafa si jibbe. Du'aan boqochuu artistii gameessa fi jaalatamaa artist Zarihuun Wadaajoo kana ilaalchisuudhaan gaddeetti dhagaamee kan ibsate pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa akkana jechuudhaan gaddeetti dhagaamee gama fuula feesbuuk isaanii irratti maxxansaniin artist Zarihuun Wadaajoon du'aan addunyaa kanarraa dabrus ashaaraan isaa bara baraan ni jiraata. Du'aan addunyaa kanarraa boqochuun artistii keenya gameessa Zarihuun Wadaajoo gaddi guddaan kan natti dhagaame ta'us artist Zarihuun Wadaajoon nama ummata isaatiif hojii bara baraan dhalootaaf dabru hojjete waan ta'eef hojii fi maqaan isaa bara baraan dhalootaan yaatamaatiin jiraata. Artiin wantoota ittiin uummata dammaqsan, tokkummaa uummataa jabeessan, jaala biyyaa cimsan keessaa isa ijoodha. Artistoonni ammoo namoota kennaa artii uumaan isaan badhaasee fi dandeettii qabanitti fayyadamuudhaan akka duungotti ifuun uummata isaanii daandii sirrii agarsiisan, qabsaanii qabseessisan, walumaa galatti ogummaa uummataa fi biyya ittiin tajaajilanidha. Artist Zarihuun Wadaajoon artistii gameessaa fi jaalatamaa sagalee kiloolee uumaan isaan badhaaseen bara dargaggummaa isaa irraa eegalee artiin Oromoo akka guddatu ummata Oromoo dadammaqsuudhaan tokkummaa fi sabboonummaa isaa akka jabaatuu fi gabbatu taasisan keessaa nama tokko ture. Artist Zarihuun Wadaajoon yeroo haalli akka har'aa kanatti hin mijatin jaala artii Oromootii fi ummata isaaf qabu irraa ka'uun artiin Oromoo akka dagaaguu fi tokkummaan Oromoo akka jabaatu aarsaa guddaa kafaluudhaan gahee isaa nama bahachaa turedha. Artist Zarihuun Wadaajoon nama kennaa fi ogummaa Rabbi isaaf uumamaan badhaasetti fayyadamuudhaan ummata isaa tajaajilaa turedha. Artist Zarihuun umrii ijoollummaa isaa irraa eegalee nama artiif amanamee artiif jiraate waan ta'eef hojiin inni hojjete bara baraan dhalootaa dhalootatti kan dabruu fi dhaloonni akka daawwititti keessatti of ilaaluudha. Artist Zarihuun Wadaajoon
nama jaala uummataa cimaa qabuu fi dhaloota artiidhaan walitti hidhee fi wal barsiisedha. Hojii isaa kanaanis nama hojii artii Oromootiif Itoophiyaa irratti ashaaraa jabaa kaa'ee dabre waan ta'eef yeroo kamiyyuu laphee uummata Oromootii fi Itoophiyaanotaa keessatti yaadatamee jaalatamaatiin jiraata. Artist Zarihuun Wadaajoon nama artistoota Oromoo har'aaf fakkeenya guddaa ta'uudhaan artistoonni Oromoo kumaatamaan akka horataman warra daandii saaqe keessaa nama tokkodha. Kanaafis artist Zarihuun ofii seenaa yoomiyyuu hin dabarre hojjetee darbus dhaloota hojii inni eegale itti fufsiisan hedduu horateetiin jira. Kanas sirba isaa an hinduu dhalootan guddisa jedhuun kan ibse Zarihuun dhugumattuu onnee isaa abidda sanaan dhaloota qabsaa'ee injifachuu danda'u, injifatees injifannoo isaa eeggachuu danda'u oomisheetiin jira. Tokkummaan iccitii injifannootii fi qoqqoodamuun daandii kufaatii fi injifatamuu ta'uu sirboota isaa ergaa jajjaboo of keessaa qabaniin ani ilma kutaatii miti kutaadhaan nawwaaminaa jechuun kan dhaame artist Zarihuun nama jabaa yoomiyyuu sammuu uummata Oromoo keessaa baduu hin dandeenyedha. Duuti hiree dhala namaa ta'us yeroo uummanni Oromoo fi Oromiyaan isa barbaadutti artistii gameessaa fi jaalatamaa kana of biraa dhabuun kan nu gaddisiisu ta'uu mootummaan naannoo Oromiyaa ibsuudha barbaada. Jaala artii Oromoom hojii tokkummaa uummataa jabeessuu artist Zarihuun Wadaajoon eegale uummanni Oromoo cimsee kan itti fufu yoo ta'u mootummaan naannoo Oromiyaas aartiin Oromoo akka guddatu kaayyoon artist Zarihuunii fi waahillan isaa eegalan galmaan akka ga'uuf ni hojjeta jechuudhaan pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaan gama fuula feesbuuka isaanii irratti maxxansanii du'aan addunyaa kanarraa boqochuu artistii keenya jaalatamaa fi kabajamaa artist Zarihuun Wadaajootiin gadda guddaa natti dhagahame ibsaa maatiiwwan firoottan uummata Oromoo maraa fi dinqisiifattoota artist Zarihuun hundaaf maqaa koo fi maqaa mootummaa naannoo Oromiyaatiin jajjabinan hawwa jechuun pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaan gama fuula feesbuuka isaanii irratti maxxansanii. Qalloon kee migirri kee argannaa callaa nyaachuu dhabnaa calleessa bulu maal abbaa ishee gubannaa itti deemnee hubannaa. Oromoo ya gaarii koo anuun baanee maarii koo aarii koo numne sana itti beekan qalloon kee farsoo daakuu diimaa hin dhugin jennaan nudde maala sii godha dubbii qeerroo Oromoo hin naqin jennaan dhatte maala sii godha ceesee urjii lakkaayi. Takka yaabbii guddinaa weenni gaaguraniitu akka kolfa guddinaaf qabaleen sanyoon qabdu arjaadhaanii qabatu donna bareessa dhala ilma qeerroo koolanu lunna lubbuun marara. Wobo qeerroo wobo qeerroo namoota koo finfinnee gubbaatti kottu.